Laayivii haga meeqa qaba laayivii? Maama baya meeqa no atome. Mee filadhaa. daqiiqa kudhan yeroo Laki wannan yookiin jajjan shani na riga la wanni haasawnu quraanaa fi hadiisaa miti Daqiiqaa lama giyaadha maama keenya. la daqiiqa lama Okay laal. Okay laal. yookiin jajjan Yeroo gaafatamu deebisa irratti wal adda beektaa ka gaafatamu turuu danda'a explain godhuudhaaf jechuu ka gaafatu maybe secondii shanii gaafachuu danda'a waan akkana irratti akkana jee ka gaafatamu immoo daqiiqaa san dheeraa fudhachuu qaba amma carraan Ustaaz Mahammad irratti daqiiqaan hin kennamtu akkana fakkaatutti yeroo gaafatu Ustaaz Mahammadii daqiiqaan hin kennamtu Hamza irratti amma daqiiqaan qabamuu fi qabu Ustaaz Hamzaan yeroo deebisaa deebisu Hamzaaf daqiiqaan qabameeti carraa Mahammad irrattis akkasuma jechuudha akkasumaami yaadni fayyeesini galee. Laal bakka ammaa yeroo anama fakkeenya yoo nan gaafii dhiyeeffatu irratti naaf hin kennamu akkasini inni deebisaa kiyya naa deebisuu irratti kennamaaf yoo deebisaa inni naa deebisu san irratti takka yoo naaf hin deebisin ani immoo achi booda naa kennamte gaafiin tun aan deebine jedhee ragaa irratti fidatu danda'a jechuudha waan jallee jira. daqiiqaan sanuma jechuudha 5 Shani shaayif akkasi shanmi Ustaaza shani. shani Yaa. Okay. Aye Ustaaza sa'a nu godhe yeroo takka Ustaaz Mahammadii fi okay dura daawwattoota keenyaaniin wajaa daawwattoota keenya warreen bikka adda addaa naannoo adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan kan isin bira halkanii kan isin bira guyyaa sagantaan koomantiin illee tahee as gubbattis tahee sagantaa bareedduudha sagantaa tasgabbiin gaaffii fi deebii Ustaaz Mahammadii fi Ustaaz Hamzaa Shajjaabii gidduutti isaan lamaanuu waan baratanirraa wal gaafatanii warreen amma dhufaa jirtanis akka isiniif galutti saniifuu obsaan naamusaan nu caqasaa warreen koomantiin tattaane barreessitan obboleessa keessan Ustaaz Hamzaadha obboleessa keessan Ustaaz Mahammadii koomantii jechi fokkotaan arra barreessitee guyyaa qiyaamaa itti gaafatamtaa sanis hin dagatinaa hundi keessanuu inshallah jaalalaan teenyee akka dhaggeeffannu yaada kiyyaa haroo yoo yaada qabaatteettuu fi yoo yaada hin qabaanne daarektii karaa gaafii deemnaa jechuudha. jalqabamuma Okay. Aye. kan badan Ustaaz Mufaayi deeqaadha. Okay. Eenyuufin kana daqiiqaa dura? No amma kanneen Ustaaz Mahammad gaafii itti fi deeqaan kanaadha. Aye. Hoogganaan gaafii dhiyeessa booda Hamzaadhaa kan bitaa. Okay. Yeah. Aye. بسم الله الحمد لله الذي لا يحصى له عددا ولا يحيط به الأقلام ولا مددا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي هكذا قد تمسيزون وكنا نمسيزو Waalaikumsalam warahmatullah. دا أمزا شيخ جابر غافين يسابي غافين انديسو غافين تيا لما غافي لما جلكبا ربي هل تثبت لله صفة اليد ربي لا صفة يدي لا نسبة شيفتا أك ربي حركة لمان قبو اتيامنتا حركة لمان حركة إسلام ملك ربي حركة لمان قبو نسبة شيفتا قرآن في حديث الرد يون سبة شيفتا سنة ديبنا ختيانو ميلا لمان ربي خيرنا سبحانه وتعالى نسبة شيفتا كان أجابنتي راو النجر دقيقة قبابي Okay. Tole. Ani qabachuun danda'u isa. Haroo irratti hin qabadda daqiiqaati. Aye. Tole. Ustaaza osoo hara deebisaan kanneeniif waan hin dagaddeetu jira. Ustaaz Mahammad wajjin qiimii biroo yookiin halluu biroo yookiin akka dhuunfatti wal lola ni qabdanii sifi Ustaaz Mahammad. Ustaaz Hamzaa. La wallahi wallolan qabnu naafi Ustaaz Muhammad Bayaan lola takkan qabnu walida walleetis nagayaan haasoynaa qofallee taphannaa qiriin takka nu jidduun jirtu jechuudha. Aye. Ustaaz Gama Mahammad. kiyyaan akkas egaa yoo keessa isaa yoo waa jiraatan Allahu a'lam. Ammoo gama kiyyaan obboleessa kiyyaa wanni takka tani naafi isa jidduu jirtu sumuuniin takka jirtu. Aadillee bakka takkatti illee waliin gufanneen beeknu jechuudha fadheeti yoonii fi haasawuun keenya taati malee san keessatti illee yoon hin mufachiisee jiraadhe
dhiifama munaadaraadha waa'ee Immoo keenya. takka waan na mufachiise jira akka uummata irratti dhiifama na Ustaz carraashi kan nuuf deema. Carraashi kan nuuf deema. Carraashi kan nuuf deema. Abshir. Dhiifin kan. Abshir ni qaba, abshir. Fitatte? Ustaz Hamzaa fitatte? Fitadhe yoon osoo hin beekne mufachiise hin beeku ammoo parsanaalii naaf inni rakkoo biraa walirraa hin qabu. Tole, hayyee Ustaaz Muhammad rakkoo dhuunfaa walirraa ni qabdanii Ustaaz Hamzatti waan muufattee ni qabdaa osoo gama sagantattiin seenin dura. laa rakkoo tokko qaba irraa hin qabnu rakkoon tokko haala gaddeetti qalbii cabe keessa ilmi namaa kun tilaawaadha. Deebitaanaati isa waa ajaja kullu bani aadama hattaa'u isoo gaafii fi deebii godhaa jirrutti gaafii xiyyanaa deebisuu idee hin beektan dogongora koo viidiyoo xiyya takka na agarsiise jechuudha. Ani sunillee hamileen cabsina maaliif jennaani ka dalagu ana san rabbiin ifama rabbi kiyyan gaafadha waan ta'eef. Kanaaf bakka tana qofa itti akka malee jaraa kiyya keessaa nan banne jechuudha barbaade. Yaa Habibana yaa Muhammad Bayaan ani gizee san aareetuman godhe adawummaa fi miti dhiifama obboleessa. Ifama foon wanti Hofligaa duba hofli. Afootu lillah. Ustaaz Muhammad. Hofligaa maama Bayaan. Afootu dhiifama Ustaaz. Dhiifama. Afootu. Hofligaa akkasittiin beeka akka dhiifama goote. Rakkoo Afootu qaba. hayyee afootu Ustaaz. Hayyee. Afoonaa lillah. Hayyee gaafii. Hayyee thank you galatooma rabbi sinaa kabaju. Okay Ustaaz Hamzaa gaafii Ustaaz Muhammad sidee dhiyeesse dhaggeessee jirta. Daqiiqaa Ustaaz haroorra nuufaayi itti fufi deebisaa hante dura daqiiqaa irra nuufaayi daqiiqa 5. Tole miyuutu narraa godhadhaa eegisee san hundi. Hangaan daqiiqa 5 kiyya fitadhuu namni tokko natti banachuun qaba. Bismillah obboleessa keenya gaafii inni na gaafate rabbii harka lamaanii fi miila lamaan ni sabachiiftaa jedhe. Haasawuma obboleessa keenya jee kanaawu anaa fi isallee rabbi dhiifama nu haa godhu. Allahan subhaanahu wa ta'aalaa harka lamaa fi miila lamarraa qulqulluudha. Ani rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan inni ifiin jeene isaan ja'a. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله دجون فكين أكسا وني إسا فكيسن هنجرو دجو ونما ربي فكيسن جتي مثل جوخني فكيلا حركة هقا جنو حركة هم فكيلا كبا ميلا هقا جنو ميلا هم فكيلا كبا Allah waan kana godhu jechuun Allah kana fakkii takkatti fiduudha jechuudha. Obboleessi keenya Muhammad Bayaan waan kana wanni inni jalaa fuudhee ulamaa'ii jalaa malee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa harkaan qabaas miilaan qabaas ifiin hin jenne aayatoonni qur'aana keessatti dubbatamte tan gartee akka Yahudaan yadullahi maghlulatan jette harki rabbii jabaadha harki rabbii qaaccoodha. Harka Yahudaatu dura harki rabbii qaaccoodha jette. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa afaannaa fi ati beeynuun haasawa. Hoggaa harka ja'an jecha san Allah maaliin deebiseef gullat aydiikum jeen harki keessan qaaccoo haa taatu. Lu'inuu bimaa qaaluu waan ja'an sanitti abaaramanii. Siigale bal yadaahu mabsuutataan yunfiqu kayfa yashaa. Amma gaa waa'ee qorqodummaarraa haasa'u jiran harki rabbii banaadhaa jaan fakkeenyaaf ammaan yoon ifin aboo lubbuun tee harka kiyya jirti yoon siin jee lubbuun tee harka kiyya jirti yoon siin jee harka kiyya kana keessa jirti jechuudha kontirool kiyya keessa jirti jechuudha sii galee kontirool kiyya yadullahi fawqa aydiihim jaa harki rabbii harka isaanii gubbaa jirtii jaa akkana jechuun dandeettiin rabbii guddinni rabbii guddina isaanii gubbaa jira jechuudha malee rabbii harka uumuu jechuu miti aayanni qur'aanaa hundinuu hoggaanii fi waa'ee harkaatii fi amma fakkeenyaaf qur'aana keessatti wasna'il fulka bi'aayuninaa jaa rabbiin nabi Allah Nuuhin jechuu yoo aayata qur'aanaa keessatti waan gartee waan akka qaamaa dhufe kana hunda qaamuma rabbiitti hina jenne wasna'il fulka bi'aayuninaa jaa rabbiin wasna' tolfadhu al fulka doonii tana bi'aayunanaa ija teenya
hayame reefu harka harkatti hiine amma ija ijatti hiina ijji rabbii madooshaa ta'uu deemti jechuudha. Sii galee wasna'il fulka bi'aayuninaa jechuun bi'ilminaa beekumsa keenyaan jechuudha. Wanni takkittiin amma obboleessi keenya wallaalee tana nagaafate yoo kan jiraattu taate aayanni gartee sifaa rabbiituun ta'wiila godhuun ni barbaachisa, hiikuun ni barbaachisa. Akkamitti hiikama? Maal goona? Waan jiru irratti laaluun dirqamaa jechuudha. Tanaaf obboleessi keenya rabbiif harka miila isa fachiif taa'inaan jedhe. Haashaa lillaa namni rabbiin harka qaba miila qaba jedhe rabbi nama fakkeesse laysa kamithlihi. Mithli maal jechuun katabadhaa laala footoo jechuun fakkii jechuun fakkii rabbiif godhuun hin taane wahuwa samiicul basiir inni dhagayaadha. Dhagayaadha jechuun rabbiin dhaga'uuf gurra barbaade jechuudha miti. Gurraa fi dhagaytii wal adda. Gurra jechuun gurra, dhagaytii jechuun waan gurri kun godhu ammoo rabbiin dhaga'uudhaaf gurratti haajama. Samiicul basiir rabbiin argaadha hoggaa jenne agartuu fi argaa wal dhabaa beekaa jira keenya namni bakka inni itti dogoggore. Argaa wal dhaba agartuun teenya arguudhaaf ifatti haajamti. Allahan subhaanahu wa ta'ala agartuu irraa qulqullu ammoo argaadha. Akkamitti argoonaan jette isuma qofaatu beeka. Kanaafuu Allahan subhaanahu wa ta'ala waan akkanarraa qulqulluudha. Ittiin deebi'a ammallee waan tana sa'aatu naaf hin gahini. Shayni keenya gartee Ahmad Abdul Halim rabbii kana gartee shabaabatti fakkeessa. Shayni kun gartee sheekha isaanii guddaadha. Rabbi shabaabatti fakkeessee rabbii kana dargaggeessa friis godhee taa'utti fakkeessa. Kama fil hadiis sahih المرفوع عند القتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي نين أرك ربي خي في سورة شاب أمرد. Ustaz Muhammad benar? Iya, komentin cakap malah di kamu aja. Iya. Maiki benar dijani. Haro maiki benar. Wadifam. Anilleen komentumaan jechuu ka'e komentiin haa banaa taa'u moo haa cufamuun isin gaafa dajeeti. Lahin cufina. Adii fi Hamza. Haa banaa taa'u haa banaa takattu kenna. Isin cufina. Cufina maal jennuun cufin gargaareer. Oke. Ayo Ustaz Muhammad itu. Carraan naa kenname. Gaafiin ati gaafatte deebisaan. Ustaz Hamza sin Maal Hamza bana dhaati. Oh sorry, daqiiqaa kan nuuf hin jechuun jira Ustaz Muhammadiif. Oke. Eenyuun nuu kennamu. Anaatu kan nu jedhamu Daqiiqaan daqiiqaa siifin kan naaya. Daqiiqaan asii kennamu. Daqiiqaan dhaan asooytamoo gaafiidha itti deebisu. No daqiiqaa gaafii haa gaafatu malee rakkoon qabu inni daqiiqaan barbaachisa. Laa sun kiyya amma daqiiqaan kiyya naa kennamu qabdi. Oh daqiiqaa feeta amma? Oke. Ayo. Daqiiqaan fedhan. Oke, ayo kan Isku mute drive khas sida kabti jiru. Thank you sabona galata. Ayo daqiiqaa kan nuufi. ya Hanif. Oh iya Hanif. Oke. Ayo Ustaz Muhammad. Ya. Ayya daqiiqaa shanii. Obboleeyyan kiyyaa gaaffiin Hamzaa Jaabir gaafadhe gaaffiin naan deebine gaaffii tiyya ajanda irraa xiqqoo beekute ajandaan inni irraa bee waa'ee ijaa taasife silaa gaaffiin kallattiin akka itti namaa deebitu gaaffii waa'ee yadii rabbii irratti lakki nama mufassirtoota illee nama tokkollee naaf hin finne khayni naafi tokkollee nu hin jiru jehee jechuudha. Lammaffaa taawwila jee taawwila eenyu akka godhe naaf illee hin finne gaaffiin ani akka itti naaf hin deebisin ragaadhaan dhiyeeffadhaa. Rabbumaatiittu subhaana wa ta'ala ofiin dubbate. Harki rabbii lamaan wahumaa min sifaatihi الثابتة له حقيقة على وجه اللائق عز وجل ربي رب سبتورا صفين ما صفة ذاتية الرأي حرك ربي غينيا سبحانه وتعالى ربي رب سبتورا أكاتا إسا ملرت قرآن بحديث الراجع چورا قرآن مرة ربي سبحانه وتعالى سورة السعد نابنات دارا والرجل جورتني آية
torbaatamii shan irratti rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala maal jedhe maa mana'aka an tasjuda limaa khalaqtu biyadayya yaa ibliis jeen ibliisiin yaa ibliiso maaltu si dhoorge waaninan harka kiyya kana lamaanin uume aadamii beek waaninan harka kiyya lamaan kanaan uume maaltu sujuuda bu'uu si dhoorge ofuma rabbiin ofiin sabachiise ayaa reebun tana laysa kamislihi jawsan rabbiin ofiifuu harka ofii sabachiiseeti akka inni makhluuqaatti hin fakkaanne laysa tanaan dhahe rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala dhaggeeffadha sifti isaa akka sifa makhluuqaa hin fakkaanne fidee ofuma isaatiif dura harka sabachiise kamisi Networki Ustaz Muhammad mi? Networki. Daqiiqaa Tasaa ni qabnaaf daqiiqaa ni qabnaaf. daqiiqaa lamaa fi sakandii 30. ishee Okay. Aye, qabeetiin jira. Inni rabbane daqiiqaa lamaa fi Ammallee shanirra deebisaaf rakkoon qabu daqiiqaa shanirra deebifnaaf haa tolfatu ni torkii. tolfatu 40 goonaaf haya. Abshir rakkoo laashaan guutuutti irra deebifnaaf haara itti haa godhu. Ni torkii tolfadhu jaan hoggaa dhufe. Ayyee. Takka bilbila isaa distraction irraa kaayu. Oo yoo namni itti dawwalee. Yaa sanirraa ta'uu danda'a. Ayyee gaadhiifama jara keenya technical difficulty. Fuad Biyya. Ustaz Muhammad Anwar kita yang lebih. Oke, gabus ya betul kan? Rabbusu? Oh, defensa gue. Ustaz Muhammad ni jirta? Ni jirta? Haro jijiin horaas jira dira deeggardaati. Ustaz Muhammad Haro. ni jirta? Turki nisaa qaqqabu jira. Oke. Gabusi fi Oldevi. Ustaz gabute Oldevi ya. Oke. Aye. Oke, Ustaz Muhammad Turkiin si rakkise irra deebi'eetiin si harkaa qoy. Baay'isii godha. Ustaz Muhammad. Oke. Ashu, asirra jirta? Oke. Invite. Ustaz Muhammad accept godhi deebii si harkeetiin jira. Turkii ta'e tolfadhu. Ini Turki terlalu jiran. Ya. Ibu Syata. Welcome. Thank you very much. Accept dhufee jira. Ayyee. obboleeyyan kiyya dhiifama ijoollee hedduutti takka aara jira amma hin siroone. Amma bareeda. Okay. Dhiifama shabakaan qaba. Daqiiqaa guutuutti irra si deebifna maama bayaan okay? Daqiiqaa 5 irratti yaa deebisu yeroo ta'e furuddu haase. Ammallee qabamte? Jira. Amma warri jirtan du'aa inni. Tole, kunoo deemsee kanneen. Fudhadham. Okay. Rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala harki lamaan sabattuudha jenne sifatun min sifaatihi addaatiyya sifa zaatiyya irraa'i. حقيقة اللائقة بالله عز وجل تحقيقاتي تربي ملت ربي خينيا سبحانه وتعالى دوبا ربي هر كلامان قبات شرطي قرآن في حديثا نسبتشيز ربي وفي سبتشيز يجيهتشو مال جد ربي قرآن خيستي سورة ساد كيست آيات ترباتا من شنرت
قال يا إبليس ما جري ما منعك مال تسدورج أن تسجد لما خلقت بيدي وأنا حركة يا لمان أومي سجود أبو مال تسدورج يا رب قدام سبحانه وتعالى آدمين النبي إبليس أشور أكن ما وجين وبليس كين ليس كمثله شيء خنا في يدت ربين لا أوف ما يساتيف حركة سبتشي سيدي وما ورا قرتي سمو إساني قرتي لا الوان بيغوف جيش وان مخلوقا قبروتا إسا وان بيغوف جيش في دير ربين دي أبام سيسلات أكا نمت اللي هم فقاني أكا مخلوقات اللي هم فقاني ربين أوفيف أبام سيسي ليس كمثله شيء وسميع البصير جلا حركة قباتشورة الأرض حركة كم زابي نافي سيني ملتومت تفكاتومت تإسا ملتو قبر ربي سبحانه وتعالى حركة لمان يولك كي تحركة كي يابي غيت خجيتو تات ليس كمثله وسميع البصير كنو لاوفو ما فتابا مسيس ليس كمثله يلا فكاتا نك ربي انجرو جيچو حركة اللي أكا غرتي مخلوقا كان قبن ربي نوفي مجيه جور كايتان أمس آية قرآن بكهد دورة ربي قدان سبحانه وتعالى دبتي جرا وبريس كيني غافي ساكيست تاويل برباچي ساجي يو ربين حركة لمان قبن جن بل يداو مبسوطتان جدي ربين دبت ايه حركة ربي لمان بلودا لال akka fedhetti kenna akka fedhetti bal'isa rabbi guddaan subhaanahu wa ta'ala tana naa qabadha bal yadaahu jala yadaahu jechuun harka lamaan hiikkaan afaan arabaa hiikkaan afaan oromootti yeroo as deebinu harki lamaan rabbii jechuudha namni tokkolleen saalafarraayis kataawila godhallee hin jiru jechuu akka inni asiritti kalamabbaadha aayaa yahudaadhaati fiidate aayaa yahudaadhaa maal jedhe مغلولات يد الله مغلولات أكنا جتشوم مال جتشورا يهوداني نما حركة ربي تو إنه سبب شيفتو والله يهودا على ستي كرا تكوني سبب شيفتو جرتو ربنا كحركة كابو ربين في ديم مال قولي بل يداو غلت أيديهم بل يداو مبسوطان يربين يهودات تلا يرو يهودا ربي الرسول حركة كيستلا في ديتي غلت أيديهم جي ربي سبحانه وتعالى بل يداو مبسوطتان وفما رب سا يهودا اتخن تنامو نما ورس سلبا راخا غرتي تاولا غد تقلنو انجرو جچو كانا كوبا كبادا كلام بارادي ربي قدان سبحانه وتعالى قرآن إساء كيستي وفما إساء دبتيتي جمع حديثات التندبيا جمع حديثات إرجما ربي عليه الصلاة والسلام قرآن الرآيان تكتون تنبتشانو نافجيسي ومن أدلة السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملاء سهاء الليل والنهار ماجد النبي نمس ربين أكفرت اللي غنى قبك أبدا توقع كان كلام بعدا حديث براك يسد حديث روايات جباب سيدن إسنهمود عندها ربي سبحانه وتعالى وياك يا مادا يقبض الله عز وجل ربي دتشيتنا مرورا جرات يقبض مطويات بيمينه جدبت سمين دتشي بي سمينتم مرمو جرات بيمينه حركة إساء مرقاك يسد أما اللي وفي روايات ويده الأخرى حركة سا خبراتي نمس كن ما لريم رب مانو أكا حركة مرقا غيرو دبتوك بيتاس كبنو دبتا جرا فكينيا بنا حركة يا مرقا يونا سيدو بعد فكينيا فين بانا أنا مربتي فكيسو سونتين أكنا كنا كابو سناني بيتا جيتشو راود أيشي اوكي استاذ موتر خبردو